Sadaasa sagal bara 1990 akka lakkoofsa Awurooppaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaatti wanta manuuf namatti ulfaatu tokko namoota PT fi Miikee jedhaman gidduutti uumameera. Kabajamtoota daawwattoota NAATOO akkam jirtu? Har'a seenaa dhaloota lakkuuwwan walitti maxxananii dhalatanii viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Akkasumas viidiyoo kana ilaaltanii jaallattaniitu yoo ta'e like gochuun nu cina dhaabbadhaa. Wanta addunyaa ajaa'ibe kunis dhalachuu Abii fi Bitaaniyaa ture. Abii fi Bitaaniyaan akka namoota kaaniitti dhalatan osoo hin taane namoota addunyaaf hibboo ta'anii dhalatan. By 7:40. 7:45. Abii fi Bitaaniyaan yeroo dhalatanitti namoota haala argitan kanaan kan walitti maxxananii dhalatanidha. Lakkuuwwan kun qaama handhuuraa yookaan mudhii gadii kan waliin qaban yoo ta'u, qaama handhuuraa olii kan mataa isaanii qabu. Even like on our stomach, if we're Abiin qaama gara mirgaa kan to'attu yoo taatu, Bitaaniyaan ammoo qaama gara bitaa to'atti. To do everything on schedule. Kana jechuunis qaamni gara mirgaatiin argamu mataadhaa kaasee hanga miillaatti Abiin kan to'atamudha. Qaamni gara bitaan argamu saaluma kanaan mataadhaa kaasee hanga miillaatti Bitaaniyaadhaan kan to'atamudha. Haa ta'u malee qaamonni isaanii gargar hojjetu osoo hin taane qindoominaan kan hojjetudha. Much destroyed every morning, and so getting up in the morning isn't their favorite. Dooktariin dhaloota Abii fi Bitaaniyaatii qabee dhimma lakkuuwwan kana hordofaa ture Profeesar Nick akkas jedhu. I have never seen previously a set of surviving dicephalous twins. Ani dhaloota koo keessatti namoota walitti maxxananii dhalatan lubbuun turan arkee beekuu jedhu. Namoonni haala kanaan dhalatan carraan lubbuun turuu isaaniis tokko afuraffaadha jedhu. Kana jechuunis namoota haala kanaan dhalatan namoota 4 keessaa darbee kan lubbuun jiraachuu danda'u nama tokko qofa. Carraan haala kanaan namootni dhalachuu danda'an ammoo namoota miiliyoona 1 dhalatan keessaa namootni tokko haala kanaan dhalachuu danda'u. Namoonni haala kanaan dhalatan afaan ogummaa fayyaatiinis congenital twins jedhamuun waamamu. Sababii inni ijoon uumamuu congenital twins sanyiin dhiiraa wayita sanyii dubartii yookaan hanqaaquu dubartii tokko bakka lamatti cabsuuf jirutti osoo sirriitti gargar hin baasiin hafeetti yookaan ammoo silaa daa'imman lakkuu lamaa dhalachuu danda'anitti waan gargar hin baaneef walitti maxxananii dhalatu jechuudha. And quit Medial lung on both sides seems to be. Profeesar Nick haala qindoomina qaama keessaa Abii fi Bitaaniyaa yeroo ibsanittis Abii fi Bitaaniyaan onni lama, somba lama, qoma lama qabu. Qaamonni isaanii kunis gargar hojjetu osoo hin taane qindoominaan kan hojjetanudha. Hearts, one in each side of the chest. Abii fi Bitaaniyaan yeroo garaa harmee isaanii keessatti ilaalamanitti daa'ima tokko qofatu altiraasaawundiin mul'ata ture. Yeroo dhalatanitti ammoo haala kanaan dhalachuun isaanii hibboo nutti ta'eera jedhu Profeesar Nick. The fact that they were conjoined twins was a complete shock to everyone. Even scans had shown only one baby. Abii fi Bitaaniyaa yeroo ilaaltanitti namoota baay'ee walii galan isinitti fakkaachuu danda'u. Haa ta'u malee namoonni kun fedhiin isaanii gargari. Abiin halluu bifa piinkii kan qabu kan jaallattu yoo ta'u, Bitaaniyaan ammoo halluu bifa parpilii yookaan diimaa cuquliisa jaallatti. Totally different people. Abby is more into like pink and girly and preppy, and Brittany's more not into pink. Should we wear this? No. How about this? No. Namootni kun fedhiin isaanii baay'ee gargari. Bitaaniyaan warqee, boorsaa, gonfoo kaawwachuu kan jaallattudha. Abiin ammoo wantoota kana hin jaallattu, garuu immoo fedhii isaanii waliif eegaa namoota walii galteedhaan jiraatanidha. I like hats and I like different color hair, like pink and purple and gold.
Abbaan isaanii Miikeenseel yeroo jalqabaaf waa'ee ijoollee isaa dhagayetti haala ture akkas jedhee ibsa. We had twins that were together. Dooktaroonni haadha ijoollee koo deessisaa turan yeroo Aabii fi Bitaanii arganitti baay'ee rifatanii turan. Anis keessa kootti baay'ee dhiphadheen ture. Haa ta'u malee yeroo natti agarsiisanitti yeroo jalqabaaf isaan argettis isaan jaallachuuf yookaan ammoo ofitti fudhachuuf sekoondii tokkollee anatti hin fudhanne. The first time I seen him, it just didn't take but a second to fall in love with him. Aabii fi Bitaaniyaan guyyaa guyyaan guddina isaanii hin argisa. Garuu tarkaanfii hundi salphaa hin turre. You could see him progressing every day. One day you'd see him grabbing onto the... Aabii fi Bitaaniyaan wantoota gochuu barbaadan hundumaa wanta namni tokko gochuu danda'u hin godhu. Fakkeenyaaf biskileetii hin oofuu, bishaan hin daakuu, makiinaa hin oofuu, haalli isaan daangessuu danda'u tokkollee hin jiru. Every step was not easy, but they got it done. Harmeen isaanii Piitiinseelis waa'ee ijoollee ishee akkas jettee ibsiti. They thought was another arm, and then Yeroo da'umsaaf gara hospitaalaa deemetti wanti hin yaadamne tokko uumameera. Innis dooktarri ani da'umsaaf biratti hordoffii gochaa ture daa'imni garaa koo keessaa akka daa'ima tokko qofa turte natti himee ture. Anis daa'ima tokko qofan eegaa ture. Garuu yeroo da'umsa kootti wanti hin yaadamne tokko ta'eera. Innis daa'imni ani garaa kootti baadhee ture daa'ima lakkuu walitti maxxananii turanidha kan dhalatan. when I went into the hospital, I was expecting one child. Hubadhaa isaan daa'ima lakkuu walitti maxxanan ta'uu isaanii jalqaba irratti homaa tokko natti hin himamne. Dooktaroonni na deessaa turanis yeroo daa'ima koo arganitti baay'ee rifatanii ilaalaa turan. Anis yeroon argetti Aabiin bo'aa turte. Bitaaniyaan ammoo bo'aan turre. Yeroo sanatti kan natti dhaga'ame beelaaniiru jedheen yaade. Ijoollee koo kanattis illee yaane. Kennaa Rabbiiti jedheen fudhe. Haa ta'u malee yeroo umuriin isaanii 12 ta'etti dhukkubsatanii turan. Yeroon sun anaaf yeroo baay'ee ulfaataa ture. I know they love me, and I don't know why I'm going to cry about that. Aabii fi Bitaaniyaan wanta barbaadan hin yaalu hin raawwatu. Anis isaanitti gammadoodha jette harmeen isaanii Piitiin. We'll just have to see what happens when it hopefully doesn't happen. Aabii fi Bitaaniyaan maatii jaalalaa fi deeggarsa isaaniif qabu keessatti kan guddatanidha. Lakkuuwwan kun yeroo umurii isaanii 16 ta'uttis eeyyama konkolaachisummaa baafatan. Leenjisaan isaan leenjisee Biilii Foolee Aabii fi Bitaaniyaan ga'umsa guddaan akka konkolaachisuu danda'an dhugaa baafu. They're really pretty good. Their mom and dad have done. And one of the things that I noticed the first when we first went out was they were cutting their left turns. Heeyyama konkolaachisummaa argachuuf sa'aatii 6 konkolaachisuun dirqama isaanii ture. Lakkuuwwan kun ammoo konkolaachisuu danda'aniiru. Heeyyama isaaniis argataniiru. This verifies the fact they've completed their 6 hours, which is required by the state, and then Abby's going to... Haa ta'u malee heeyyama isaanii kan argatan kophaa. Kana jechuun Aabiin heeyyama mataa ishee, Bitaaniyaan heeyyama mataa ishee, jechuunis heeyyama konkolaachisummaa 2 qabu. This is Abby's driver's license, and this is Brittany's driver's license. That's her favorite part. They graduated. She's taking her quiz. Go. Aabii fi Bitaaniyaan mana barumsaa kan seenan mana barumsaa dhuunfaa magaalaa dhaloota isaanii keessatti argamutti kan baratan yoo ta'u, bu'aa qabeessa akka ta'aniif maatiin isaanii fi barsiisonni isaanii isaan gargaaraniiru. You darling. Oh! Don't push me. I didn't do nothing to you. Mr. Baziki. Rachel. For the Aabii fi Bitaaniyaan barnoota isaanii sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa erga xumuranii booda Yuunivarsiitii Beeteliitti barnoota sadarkaa olaanoo kan hordofan si'a ta'u, achittis barnoota digirii jalqabaa saayinsiitiin eebbifamaniiru. I think we were all like watching it. Wrapping that up.
Akkasumas eeyyama barsiisummaa argachuun hojii barsiisummaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa naannoo dhaloota isaanii jiru keessatti kan barsiisuu eegalanidha. Aabii fi Bitaaniyaan barsiisota jaallatamoo fi of kennoodha. Lakkuuwwan kun kalaqaa fi dandeettii barattoota isaanii waliin wal simsiisuudhaan kan barsiisanidha. Teacher or 2 student teachers. There's 4 eyes watching you, right? And take out your math. I'm do with our markers. What do we don't do with our markers? Adam? We don't draw on our whiteboards. Where do our markers go? Adam? On the floor. Aabii fi Bitaaniyaan bara 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti namicha Joosh jedhamutti kan heerumanidha. Seenaan heeruma lakkuuwwan kanaas wanti beekamu bal'aansaan jiru. Bara 2021 akka heeruman qofatu beekamaadha. Hayyee daawwattoota NAATOO viidiyoo seenaa lakkuuwwan walitti maxxananii dhalatanii kana fakkaata ture. Akkasumas viidiyoo kana fakkaatu seenaa namoota biroo walitti maxxananii dhalatan irratti viidiyoo hojjechuun barbaada. Haa ta'u malee yaada keessan hubachuu waanta barbaadeef akkasumas viidiyoo akkanaan akkan isiniin nuffisiisneef namoota argitan kana irratti viidiyoo akkan isiniif hojjedhu yoo barbaadan laayikii 500 olii fi koomentii nuuf hojjedhu jedhu. 100 yoo naaf laattan itti fufee seenaa lakkuuwwan argitanii kana irratti viidiyoo isiniif nan hojjedha. Waanta na daawwattaniif galatoomaa. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa.